ergaan isaan dabarsan ammoo dhagee Israa'el gaanfa Afriikaam obdii keemitiin galaanni diimaa kan keemitiin asii beem yoo diddeenii bobaatam hoogganaan Husiim Abdul Malik al-Husiin ibsa kenneen Somaalilaandam lafa Israa'el mitiin isaan achi seenanii uffata waraanaam ijaarrachuun isaanii Yemen qofa osoo hin taaneem guutummaa Afrikaa fi biyyoota Arabaa weeraruudhaan nuti Husiin buufata Israa'el Somaalilaand keessatti ijaaramu kamiyyuu akka taargeetii yookaan kaayyoo waraanaatti ilaallaa ni barbadeessina jedha. Husiin ergaa dabarseen lafa Somaalilaand irraa Israa'el yoo hin baaneem galaana diimaa irraa dooniin Israa'el tokkoyyuu hin darbu. Gama biraatiin Soomaaliyaan dallansuudhaan ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa kun weerara birmadummaatiin Israa'el biyya keenya qoqqoodeem shororkeessitootaaf karaa banaa jirti jedha. Soomaaliyaan biyyoota Arabaa fi Afrikaa waamuun taanu gargaaraam jechuun lallabaa jirti. Wanti hunda caalaa Israa'eliin dhiphise garuu Chaayinaadha. Chaayinaan Jibuutii keessatti buufata waraanaa qabdi. Israa'el hargeysaa dhufuun ishee intaa Chaayinaa Belt and Road jedhamu ni tuqa. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa akeekkachiisa jabaa kenneen Somaalilaand kutaa Soomaaliyaatiin eenyuyyuu haa ta'u humna alaa Israa'el wajjin ta'ee daba'uu deeggaruun nagaa naannoo kana bobeessuudhaan itti Soomaaliyaa waliin dhaabbanna jira. Citiin guddaan ammoo Itoophiyaa bira jira. Miidiyaan Itoophiyaa tokko Israa'el tarsiimoo diimaa qabattee dhufte jedha. Tarsiimoon kun geessaa qabachuun usii duubaa rukutuu fi Itoophiyaaf ulaa galaanaa banuudha. Garuu gamtaan Afrikaa fi biyyoonni Arabaa 21 ol ilgaanii lakkii jedhanii jiru. Murtoo gamtaa Arabaa fi gamtaa Afrikaa Somaalilaand biyya mitii Israa'el gadi lakkisii beem jechuun labsanii jiru. Itoophiyaan ammaa filannoo ulfaataa dura dhaabbatti. Israa'eliin deeggartee Afrikaa fi Araboota morkachuun callistee ilaaluudha. Har'a gaanfi Afrikaa gamtaa diddaa ijaarrachaa jira. Husiin misaayila qaratee jira. Soomaaliyaan dippiloomaasii sochoosteetti. Chaayinaan humna ishee agarsiisaa jirti. Israa'elii fi Somaalilaand kophaa hafanii waan jiran fakkaatu. Har'a ija addunyaa gara gaanfa Afrikaa yeroo ilaalu wanti argan waraana qofa miti. Shira tarsiimoo isa addunyaa raasedha. Oduun Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu ishee dhaga'ame. Miidiyaan Itoophiyaa kan gaazexaan Israa'el maariif waabeffatee guyyaadhaa miidiyaan Itoophiyaa iccitii kana saaxileera jedha. Iccitiin kun maali? Maqaan isaa tarsiimoo diimaa jedhama. Waggaa tokko dura amajjii 2024 ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad tarkaanfii addunyaa raasuuf fudhatee ture. Somaalilaand wajjin waliigaltee mallatteessuun ulaa galaanaaf kennam ani immoo beekamtiin isiniif kenna jedha. Yeroo sanatti guutummaan addunyaa Itoophiyaattiyyuun Soomaaliyaan Masrii fi gamtaan Arabaa Itoophiyaan weerartuudha jedhanii qeeqan. Ameerikaan illee dhaabaam jechuun Itoophiyaan kophaa ishee haftee. Garuu miidiyaan Itoophiyaa kan gaazexaan Israa'el maariif waabeffatee guyyaadhaa iccitii kanaam gadi fageenyaan ibsee jira. Tarsiimoon kun ulaa galaanaa qofa miti inni michummaa haaraadha. Kaartaa gaanfa Afrikaa yeroo ilaallu Husiin Yemen galaana diimaa cufanii jiru. Masriin meeshaa waraanaa Moqaadishootti feetee Itoophiyaa marsaa jirti. Soomaaliyaan Itoophiyaa diina godhatteetti.